مالك بن أنس رحمة الله عليه نمتجان بدعاتك ديني إسلاما كيس ترجم سيجرا سنة إرجما ربي تقبل السراج لني وأنا جايبة نموي تقبر باني دلقاف نموي تقبر باني بورتي دلقا كسي كان نوف دلقي جنين بور بل إيدي شوالة kanaaf nuti bakka guyyaa nyaanni gammadaa oolu akkamiin dhufaa jedheen ammallee guyyaa har'aa masgida tokko deeme salaateen nama masgiduma keessa baga geessani baga waggaa geessan jedhee wal zayyiruun argeen subhaanallah yaa akii yaa obboleeyyan islaamaa diiniin kun amaanaa ergamaa rabbiiti amaanaa lafeen sahaabaa dhiigni sahaabota rasuulaa itti dhangalooftedha waanuma ati har'a itti taphattee waan hin jirre fidde diinii gootu mitiin abadan nama onlaayinii kanarraa shawwaal mubaarak jedhu faa argamaa jiran dhugaa ati diinii keef yaaddeet akkas jetta moo bida'aa diinii gochuu barbaadde moo bida'aa sunnaa ergamaa rabbii gochuu barbaadde rabbii kee sodaadhuun ani akka yaadetti namumaa shawwaal mubaarak jedhu namuma shawwaal kana kabaju iidii jedhee wallahi nama arkaan islaamaa beekullee miti namuma ji'a ramadaan dhufnaan salaata waggaa keessa ji'a tokko solaatu faatu akkanatti diiniitti taphachuu barbaadan abadan siniif hin mijatu inshaa allahu ta'ala diiniin abbaa qaba diiniin amaanaadha abbaanii qaba kan bakkatti godhu ulamaa islaamaadhaan bida'aan dachii kanarraa hakaatu warri bida'aan irratti faarsanirree dachii kanarra hin jiraatin aboo wallaahi sunnaan ergamaa rabbii ni lalisaan inshaa allahu ta'ala